Dhiiramee jira kakasheen Maammarra Shaaffaa Quraana fassaree afaan Oromootti Rabbi haa kananiisu jannata keessatti Rabbi haa teessisu doorii nabiyyeetti Rabbi haa teessisu doorii nabiyyeetti Rabbi isaanii haa kennu shafaa nabiitti mirga isaanii qabu guyyaa khaatimaatti afdalu khalqi laataa rasuulillah Allahumma salli ala Muhammadin اللهم صل على محمد أفضل خلق الله رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أفضل خلق الله رسول الله sagantaa teenya keessatti seenaa jireenya hayyuu fi falaasaa Oromoo beekamaa Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdulleem seenaa dhalootarraa hanga hajjiif Makka seenutti isiniif dhiyeessineeti turre. Dr. Sheekh Mahammad Rashaad kan Makka seenan balalii xayyaaraa ammayyaa mijaawaa keessatti raahaa godhaa osoo hin ta'in kophee malee miila duwwaa gammoojjii hamtuu Somaaliyaa, Jabuutii, Yemanii fi Saawudii Arabiyaa keessa jawwee fi bineensota adda addaatiin shaakalamaa nyaataa fi dhugaatii malee rakkoo beelaa fi dheebuutiin adabamaa roorroo waraana nafxanyaatii fi arbootaatiin dararamaa bu'aa bahii fi qormaata meeqaan booda akka ta'e isiniif dhiyeessineeti turre. Sagantaa teenya kutaa lammaffaa irraa keessatti itti fufa seenaa isaanii kan toora marsaa intarneetii isaanirraa arganneef qindeeffanneeti jirraati. Ammaas nu faana turaan afeerraa teenya. هيكا معنى قرآنا كان كتابة فتح الرحمن بتفسير معاني القرآن جاء مرة ورابمه أفان أرمؤوت إثني دبرسو نمني كتابة كان أفان أرمؤوت برسيق أوك إسات دبسو شيخ محمد رشاد علم عبد الله هرر چرچر يرو دكتور شيخ محمد رشاد عبدالله itti Makka seenan yeroo sirni hajjii itti raawwatamu waan hin ta'iniif hanga yeroon hajjii ga'uu gara Jiddaa deemuudhaan hojjetanii if jiraachisuuf yaadan. Buufata markabaa tokkotti hojii baadhattummaa yookaan hojii humnaa irratti bobba'anii alwaaha markabni fidu bakka tokkorraa guuranii bakka biraatti guuraa turan. Haa ta'u magaalaan Jiddaa gaafas waan xiqqoo turteef oowweesii daddabanii gara Makkaatti deebi'uudhaan Sheekh Alawii Abbaas irratti waa barachuutti seenan. Rakkoo beelaa obsuu aadaa kan godhatan Dr. Sheekh Mahammad Rashaad guyyaa tokko harama Makkaa keessatti gurbaan tokko itti dhufe. Isaanii guyyaa soomanaan oolee galgala daabboo yookaan furnoo goggoyduu bishaan zamzamiin jiifatanii faxaru namtichi kun argee itti goreem waliyaanaatu asitti nyaata siif fidaatii asii hin sossohin je'em. Rabbiin hoggaasii dabarsuu fedhu tokkumarraa namaa firaatii namtichi sun hanga yeroon hajjii geessutti galgaluu Dr. Sheekh Mahammad Rashaadiif nyaata mimmi'aawaa adda addaa bakka ta'anitti geessuudhaafin isaan tajaajilaa turan. Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee ijoollummaarraa hawwaa fi kan turan sirna hajjii yeroon itti raawwatamu jiini Arafaa ga'ee akkaataa amantaan Islaamaa jechuun sirna hajjii raawwatan. Qiblaa Islaamaa tan taate Kaabaa jala dhaabbachuudhaan yaa Rabbi osoon Quraana kee hiikaa wajjin baradhee ummata hin barsiifne nan ajjeesin jechuudhaan akka kadhatan Dr. Sheekh Mahammad Rashaad baayogiraafii isaanii irratti barreessaniiti jiran. gara Madiinaa Dr. Sheekh Mahammad Rashaad qabrii Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu ziyaaruudhaaf gara Madiinaa deemuu barbaadan. Garuu deemicha kanaaf hoggaa ka'an sinqii amnaaf ta'uuf hin qaban ture. Waahila yookaan shariika tokko malee miilaan karaa eegalan. Karaan Makkarraa gara Madiinaa deemu kan dur ture waan hamaa ta'eef karaan biraa jijjiirameeti ture. Dr. Sheekh Mahammad Rashaad kana dhageenis karaa faanti nabii keenyaa deemte dhiisee karaa biraa hin deemu jechuudhaan karaa dur hafee kan namni tokko hin deemne kan gaafa nabiitu miilaan guyyaa 10 nama deemsisu kophaa amma jalqaban. Guyyaa guutuu deemaa oolanii aduun dhiitee lafti dukkanayteeti jirti. Dr. Sheekh Mahammad Rashaad amna isaanii hin dhaabne. Kaliitaa yookaan boorsaa kalloo fannoo keessa kitaaba Sheekh Haashimul Harariidhaan barreeffamee fi
timira nyaatan guuttatanii waan deemaniif shiftoonni baadiyyaa arabaa waan horiin deemu seenii marsaniin. Shiftoonni kun karaa kanarratti namoota baay'ee fixaa waan turaniif karaan makiinaa bal'aan Makkaa fi Madiinaa jidduu deemu asirraa jijjiirameeti jira. Har'a garuu nama tokko kan kophaa miilaan lafa deemu argataniiti jiran. Namni sun Dr. Sheekh Mahmad Rashaad Abdulleetii ture. Osoo harkaan hin qabin shirjaanii afaaniin waa gaggaafachuu jiru. Matoobiliin yookaan makiinaan takkam gara duubaatii lufas jette. Shiftoonni makiinaan dhufte makiinaa poolisaa tarroondii yookaan eegumsaaf fiidu seenii garagalanii laaluu eegalan. Tanaaf tana jidduu Dr. Sheekh Mahmad Rashaad isaan jidduu luqqaafatanii gara makiinaa fiiduu qaceelanii itti iyyatan. Shiftoonni makiinaa dhaabbattu arginaan poolisa seenii waan dheeysaniif nagayaan makiinaa gubbaa bahuu danda'an. Makiinichi garuu kan poolisaa osoo hin ta'in kan abbaa qabeenyaa konkolaataan biraa kan karaa san irratti duraa bade tolchee deemuuti ture. Abbaan qabeenyaa kun Dr. Sheekh Mahmad Rashaad jiddatti deebisee karaa biitii amma deemtuutiin akka deemu itti himee daabboon bitadhu jee. Dr. Sheekh Mahmad Rashaad eega rakkoo fi darara baay'eetiin booda Madiinaa seenuudhaan qabrii Nabi Muhammadii fi asaabota ziyaaruu danda'aniiti jiran. Sanbooda gara Filisxeem deemuudhaan eega Beeytal Maqdis daawwataniin booda gara biyya Oomaan, Joordaanii fi Sooriyaa deemuudhaan barnoota adda addaa hordofan. Magaalaa Daamaasqootti kan argamu mana barumsaa Fatul Islaam keessatti waggaa 6 barnoota adda addaa barachaati turan. Wayita Damaasqoo turanitti Dr. Sheekh Mahmad Rashaad Abdullee masgiidota magaalattii adda addaa keessatti imaamaa fi khaaxiba ta'uudhaan kan tajaajilan hoggaa ta'u barnoota isaaniitiin madditti obboleessa ministeera biyya keessaa biyyattii dabalatee barattoota baay'ee kitaaba fiqii barsiisaati. Madarasatul Fatul Islaam xumuruudhaan gara biyya Misraa deemanii yuunivarsiitii guddittii Al-Azharitti barachuudhaan bara 1962tti digirii dooktoreetiitiin eebbifaman. Dr. Sheekh Mahmad Rashaad Abdullee barattoota yuunivarsiitichaa keessaa qabxii ol aanaa galmeessuudhaan sadarkaa tokkoffaatiin waan xumuraniif badhaasa meedaaliyaatii fi waraqaa ragaa pirezidaantii Misraa kan gaafasii Jamaal Abdul Naasir harkaa fudhataniiti turan. Mahmad Rashaad Abdullee akkuma digirii dooktoreetii isaanii fudhataniin damee yuunivarsiitii Azhar kan ta'e akkaadaamii afaanii biyya Somaaliyaatti ramadaman. Bara 1968tti akkaadaamii magaalaa Buraa'oo jiru kana keessatti kitaaba 2 barreessan. Dikshiinarii afaan Somaaleetii fi afaan Oromootii fi kitaaba waa'ee qabsoo warraaqsaa. Sanbooda gara Moqaadishootti deemuudhaan mootummaa Somaaleetiif ekspertii yookaan qorataa waa'ee afaanii ta'uudhaan ramadaman. Cimina isaanii kan arge mootummaan Ziyaad Barree itti gaafatamaa koominikeeshiniitii fi qindeessaa dargaggootaa godhuudhaan muude. Haa ta'u malee Dr. Sheekh Mahmad Rashaad Abdullee aangoo fi sadarkaan mootummaa Somaaliyaa irraa argatan isaan hin gammachiifne. Sababni isaatiis fedhiin doktartichaa guddaan ummata isaanii baroota dheeraadhaaf hadhaa wallaalaatii fi gabrummaa nafxanyaa habbuuqa.
Oromoo. Dur afaan Oromoo qubee afaan Amaaraa yookaan afaan Arabaatiin barreeffama ture. Qubeen afaan Arabaatis ta'e afaan Amaaraa afaan Oromoo ibsuu akka hin dandeenye kan hubatan Sheekh Bakrii Saphaloo qubee afaan Oromoo tan jalqabaa uuman. Haa ta'u malee qubeen Sheekh Bakriin uuman haaraa fi ulfaattuu ta'uu bira kutee maashina taayippii irraa tan hin jirre waan taateef hojiirra ooluu hin dandeenye. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1963 hayyoonni Somaalee qubee afaan Somaalee uumuudhaaf qorannoo irra gatta'an. Kana kan hubatan Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee osoo Oromoon qubee hin qabne yoo Somaaleen qubee mataa isaanii qopheeffatte ummanni keenya qubee afaan Amaaraatti fayyadamaa turerraa gara afaan Somaaleetti deebi'uu hin oolan waan jiru yaadem. Ce'umsi qubee afaan tokkorraa tokkotti godhamu waan isaan yaachiseef qubee afaan Oromoo uumuu irratti gatta'an. Kanaanis amma hojiirra kan jiru qubee laatiin afaan Oromootiif akka ta'utti uumuudhaan qubee afaan Oromoo tan jalqabaa barreessan Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee. Hojiiwwan Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin juuza 30 Qur'aanaa hiikee sagaleedhaan waraabuu fi kitaabaan maxxansuudhaan nama jalqabaatiin. hiikaa ma'anaa qur'aanaa kan kitaaba فتح الرحمن بتفسير معاني القرآن جأمرا ورابمه أفان أرمؤوت إسني دبرسو نمني كتابة كان أفان أرمؤوت برسيق أوك إسات دبسو شيخ محمد رشاد علم عبد الله هرر چرچر قوين أفان أرمو أما هجر جرتو أمودان دكتور شيخ محمد رشاد عبدالله نمجل كباتيم. Akkasumatti ammas qubee afaan Oromootiin kitaaba maxxansuudhaan nama jalqabaatiin. Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee kitaabota 29 ol barreessuu danda'aniiti jiran. Kitaabota Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdulleetiin barreeffaman keessaa hiikaa hadiisaa 40 qajeelfama hajjiitii fi umraa 30 Qur'aanaa barnoota tawhiidaa dikshiinarii afaan Somaaleetii fi Oromoo dikshiinarii afaan Arabaatii fi Oromoo seenaa ijoollee seenaa Islaamaa seenaa gaafa Afrikaatii fi kitaabawwan biraa baay'ee maqaa dha'uun ni danda'ama. Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2001tti guddina aadaa afaanii fi artii Oromootiif shoora guddaa taphataniin badhaasa awwaardii milkaa'ina umrii guutuu ja'amu argataniiti jiran. Jiruu baqa bara dheeraatiin booda biyyaa fi ummata isaanii bara dheeraaf hawwaa fi turan keessatti deebi'uudhaan baroota muraasaaf jiraachuu danda'aniiti turan. Haa ta'u malee dhibeen fayyaa bara dheeraaf irra turte itti hammaachaa dhufte Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee hojiiwwan bu'aa qabeessa yommuu hin dagatamne maqaa fi kabajaa dhalootarraa dhalootatti yommuu waaru addunyaa tana irratti dhiisuudhaan ganama sabtii caamsaa 17 bara 2005tti addunyaa tanarraa du'aan boqotaniiti jiran. Bara 79 kan irra turan jireenya addunyaa tanaa dhiisanii gara biyyoo deebii hin qabnetti godaananiiti jiran. Ilgameekaa jira akka Sheekh Mahammad Rashaad fa'aa Quraana fassaree afaan Oromootti Rabbi haa kananiisu jannata keessatti Rabbi haa teessisu doorii nabiyyeetti Rabbi haa teessisu doorii nabiyyeetti Rabbi isaanii haa kennu shafaa nabiitti mirga isaanii qabu guyyaa khaatimaatti afdalu khalqillaa taa rasuulillah. Allahumma salli ala Muhammadin. اللهم صل على محمد أفضل خلق الله رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أفضل خلق الله رسول الله. Eegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa seenaa hayyicha beekamaa Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee kutaa lamaaf wal qindeeffannee turre kana fakkaata.
yaada sagantaa teenya irratti qabdan nuuf ibsaa isiniin jecha sagantaa teenya tanarraa asirratti xumurama. Walaloo Rabbiin keenya guddaan isaan nu uume Muhammad nu ergee toltuu nu himee baraanu isaanin baane dukkanaa Rabbiin hunda uume tokkichaa barii ka fakkaataan qabne hundaan gargarii namni kana yaaduu inni mu'minaa tokkichan haajamneen gargaarsifatuu dachii samii uume meelaali'atuu ajaa'iba gartaa gamaa gamana samiinuu ol fuudhee utubaa malee nuu bal'ise dachii dhifaadhan malee waan inni nuu uume nyaannee uffannaa yoo firii takkitti darbanne baraa kumanuu dabarsaa ifuma biraa goggogaa facaafnus jiidhaa murannaa galanni kasaatii waan kenne irratti galchineen dandeenyuu hunduma saatii hangarraa dandeenyuu numa galchinaa qananii takkitti galata siidhaa galchineen dandeenyuu mee qalbii godhaa bar hanga dandeenyuun taan ida'annaa galata isaa galchuun itti amanuu tokkichan haajamne kan hundaa kennuu Muhammad nabiyyii itti amannaa eeganaa salaanne zakaa baafannaa soomannee hajjii yoo dandeenye goonaa akkaataa islaamaa akkaan barannaa